isaanii. Yoo Aziyyaa biyya kana keessa baqattummaa koola galtummaa jiraatan akka fakkeenya Sooriyaa nama Itoophiyaa jiraatan tu kanatti sigalee sigalee amma Sooriyaani amma Sooriyaan Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa baqattee mootummaa jalaa Itoophiyaa seente Itoophiyaan daangaa isii waa yeroof Itoophiyaa seente achumatti akka rabbiin isii jiraachisee tarkarraa gara afaanii jiraata uummanni Sooriyaa irra caalama yoo Finfinnee keessa gadi buutan keessattuu boolee Mikaa'el akka jiru uummata Sooriyaati. Akkuma jiraniin kadhataa akka kadhataa jiraatutu jira. Akkas biyya kana keessattis ijoollee keenya akkasuma jiraatan. Koola galtummaa galan jechuudha. Walaa dhugaa bar akkasuma biyya keenya keessatti ijoolleen akkas. Amma kama fuudha hin feenetu ammarra caalaa dhibba keessaa paarsentiin 90 kama fedhii walii hin qabne kana rakkinnumaaf jecha bakka. Haadha faatee ni gaafate ta'e inni jirri ishii bakka faa godhanii sargii jira aruusa jira godhatan eessaa fidaniiti ishii yaani uffata beeloo tokko Sidi ya faadheerti ya sordottee mana madaamii doolaara 200 tana walii buutee gara ji'a 7-8 dalattee akkasi sargii san faa jettee godhate. Faadheen hojjettee fiddee bara wallaahi hayi. Maamula tokko abbaa manaa keermuudhaan. Wallahi akkasumas faa jettee sargii san godhachuuf jecha akkanatti lafaatee hojjettee hillim jettee sargii san akka dargisu san ba'a. Haara gobba sargii san godhatti. Dhiira ta'uu jiraadha. Wallahi anuu yeroo tokko wallahi dhiira tobbaa kana hin jiraafiti ka mataa firiisii kana nama osoo dhiira ta'ee jiraate. Wallahi tu dhiira mataa kana laali kaa'e. Dhabamaan isin godhas silaa nyaatan tani yaada isin nyaadhamu. Abang tadi ragu dah wujud. Orang kaya mah bicara di mana pun ya cuma kisah tu you, wallahi. Karena jadi zabadi kalau laga bisa dur mama dur. Kumala maafi kuda jaha kumala maafi kuda shan kumala maafi kuda afur kumala maafi kuda sadi kumala maafi kuda torba mama to mar kuda kakueti dura mazra hojjata bakka kuno kudura homa matti kunos ammas taree deebi'eetini hoolaa eegara eega gaala eega baadiyyaa deeme hoyitmattu jechuudha baadiyyaa deeme hoolaa ragee eega amma maal godha faadhee wayini janata ishee saniin si fuudha dhufti siina cabde garaa kanatu na yaasa maal na godha mudhinna dhukkube jilbanna dhukkube jedha ijaazaa ni buusa maqaa isinii halaakoo barbaadanii mee warri jahara galu warri mahabullaa galu warri jaliib galu maaltu hunda yoo birrii dhalaa taatennan yoo birrii ijoollee mana madaam erganii achitti 50-60 irraa nyaachuu taatennan kasanuu yoo doosiin hojii naa dabe jettee dhaqanii hin baafne wallahi uduusiin hojii naa dabe koottaa na baasaa jettee kadhaqee hin baafne birratti 50 diinara 50 irraa murateetini mana madaam itti darbee achitti dhiisaa jechuudha. Injiru yattanii kun mana himame gaafa kaanammoo gaafa sargillee birri badee sanii isin sargeessan yaakura hoolaa kareessanii yaakura hoolaa sanitti birri kudhan birri diddama buusii wal buusaa isin jedhanii jechuudha anjaaqee buusii wal buuftaa jechuudha dirqama afar kun wallahi
jajjabin jira jala kana taa'e. Wallee dhugamaa bara. Amma garuuyyuu akkooyetiin keessa sun hundinuyyuu hin jiru. Darbe zabanni sun zabana sargii torbaanii 15 godhan diinaarri qaalofte hin jirtu. Wanni hundi hin jiru. Kakara 250 280 hojjetu amma 180 hojjetaa jiru. Maal biiroo kennee maal biyyatti ergatee maal salbaajiidhaan bitee maal miikiyaajiidhaaf mana hiriidhaan bitee dibatee gabbaya hin jirtu jechuudha. Hin jirtu wallaahi. Giseen kuyee taa'ee yaa haatee wanti dalagadha hojjetadha. Qarshii yoo qabaattan birrii yoo qabaattan eenyuyyuu olitti jiraachuu dandeettanii waan jedhu mataa garagalchaa hin arrabsaa turan maaltu si ga'e irreecha fayyaan irreecha kan deemina dalagadha. Amma immoo kaan poolisiin fixxee kaan qabshiin fixxee poolisiin jira. Suudii kuyeeti garaagarummaan qabdu bir. Suudiidhaa fi kuyeeti garaagarummaa takka hin qabdu. Kuyeetiin keessa yoo waraqata hin qabne akka nama azala du'aa eeggatu jira. Yoom naan dabarsitii yoom naan tartii akka nama azala du'aa eeggatu ta'e. Qaxarii maal beekan qaxarii illee hin jiran fakkaate dhaltuu gurguraa jiraachuu hin jira qaxarii illee. Anuu nama hedduu beeka ka dhaltuu gurguraa jiraatu qaxarii. Garuma hundattuuyyuu jechuudha ila garuma hundattuuyyuu nuti dubartiin madda galii dhiirotaati. Kallattima hundattuuyyuu nuti dubartiin madda galii dhiirotaati. Nu fuudhanillee nurrumaa nyaatan. Halaala nu godhatanillee nurrumaa nyaatan. Haraama nu waliin jiratanillee nurrumaa nyaatan. Godhanyinnati affeerrullee nurrumaa nyaatan. Mee irra caalaa dubartiitu dhiira affeeramoo dhiiratu dubartii affeeraara. Dubartiitu dhiira affeeraara. Kallattii hundattuu bitaan bahi mirgaan bahi nuti madda galii turistii yookaan ammoo jechuudha madda galii dhiirotaati. Dhiirri dubartii malee jiraachuu nu malee jiraachuu hin dandeettu inni dhibbaan dhibbatti yoo murteessine ni dandeenya. Nu malee jiraachuu hin dandeenye. Ginammoo nuti akka isaan nu malee hin jiraanne san beekuu dadhabne bakka ilaa amma beennee hin jiru. Dubai illee caqaman rabbiidhaati. Dubai miti kan itti ulfeessaniitiin fuudhaniitiin karaa irra gataniitiin hadiiqaa keessaa fuudhanii galaaraniin irraa nyaatee hanga irraa geeffatee ka'ee ulfaan hadiiqaa keessa gatee kagaa kan maqaa isaa hin beeku yookaan bara isumatu zooree itti deebi'ee maqaa hin beeku jedheeni asitti itti kadhataa turan onlaayinii kadharra baasanii faatee meeqatu masaawana salphii qabatee ulfaa'ee barana Dubaayii kana keessatti gara lafa hoonuu 3 irraa kadhataa ture. Aga abbaan giddii biyya galee hidhame ka Dubaayii gaaga'ama hedduu keessa galle biyyi Dubaayii sun namatti yaada cimaan taane. Abbaan giddii meera beeraati dhugaan ni hadhoofti. Urga abbaan giddii biyya galee Abiyyee Ahmad achi buutee isaa dhabamsiiseetiin jedheeti. Gaafa sargi abbaan giddii biyya gale san irraa Dubaayii gaaga'ama hedduu keessa galtee yaadaaf yaaddoo hedduu nutti hin taane. Inni rabbuu santu yoo hin godhin inshallah ni dogongoraa natti milisee inni miliqe taanaan yoo danda'e dhalee kophaa kiyyatti guddisu yoo dadhabe ammoo afaratti qabadhee gara biyyaa galuurame viidiyoo asirratti ol baheetiin
inuma natti hin kadhanne bas inuma natti hin kadhanne. شكرا كثير لك. محمد وبوتين جلابة تاركان جرو جلابة دي ولين انجرات أما شمرن تنتا كتاكا محمد وتاركان جرو جلابة دي ولين انجرات والله محمد وجلابة دي وفي يو اس أكا جرو صدات والله ما بلس أربعة وهيتهم ما بلس مي هنجرو نانجر برانا مبر وان كنا هنجرو قل ربي صدات نانجت مال بلس ما هنجرو دبي كيس هنجرو جد والفيساني مليون هنجرو جد أرشي الرانيا جون هنجرو جد ما تو أسيب كنون تقرو خير رجايا جرو شمرن مكشين هنجيل ولي رامو ما ربي قد ديرتنا هندن ما ديرتنا دي ساتي الرقابات ما مدام دلقتا والله هم تسيق دياتي دلتي تمزرع دلت مزرع تنجاكور دلت جاكور شايقاوة دلت شايقاوة هم تسي ما أنمو تسنين جري ديرتنا الرقاباتي هذا لقتو جرى اللي بر نمو قوتني بر أتي ديرار رأوف قبوني إلا ديرار رأوف قبوني إني أكا هجتو قد شوق أشير رأوف قبوني ديرتي أكا هجتو تاسف تاجتون إسان لي جبانا ما قوتا جتون برقاتا بيتي قلتي جتلي أكا دلقتي بلوكولي هجتي لفقوتي أكا سورتو تاسف قافت أحدار كراول قبت جتون قافت ديمتي هجتي ريالكم لما رجتكم تقول رجتي في الدفو دكيسة إساكيتي إيسان باي هجتري أكما وانو هنجرامتي رامون توقمالي كاكيزي nama argee keessatti deebu yookaan keessaa bu'u akkasuma jiraata jechuudha. Si arge taanaan gola keessatti ol deebi'ee ciisa. Ati deemtee hojjetteetti fidda inni bas naagee gadi ba'ee karan mul'atu shiishaa aarsaa jiraachuudha. Dhiira ofii balleessaa ta'e shamarran bara nama ijoollee dhiiraan komattu. Abadan. Wallahi faat. Anama ijoolleen dhiiraa hin jiran warroonni jaakura keessattis damma fi xuruurrataatiin oo'a keessa rakkataa jiraatanis ni jiran. Kan hoolaa eeganis ni jiran. Yaanamma yeroo haasa'u hunda jechuu kootii miti. Kan damma fi xuruurrataniitiin dubartiin maal akka taate hin beekne magaalaan maal akka taate hin beekne illee jiran. Garuu dhibba keessaa paarsantiin 70 kan dhiiga dubartiitiin hin jiraatu. Kadalagatu nama muraasa kadam ofiitiin dafee jiraatu. Ciisanii ijoollee dubartii dubartiidhaa ijoolleen keenya dhiiraa qeerroonii qabxii taafii nyaataa cimdaa ciisanii hojjetan dhiira dhiira taafaa itti maalis goone jedhan haadha faadhaa danda'an akka dhibe Warri baay'ee fuudhanii mucaa arsii kajeetti bada konkaa boota akka kan keetii kan afaan irraa dubbataa jiraayyuu. Konkaan bar yoo tana bari jaakura hoolaa keessatti ijaazaa buufatee bar akka dheengadda saadam gadhiine tokko argite bar jaakura sun bar viidiyoo saadam gadhiise tokko argite hajiri viidiyoo saadam gadhiise tokko argite viidiyoo akkamiitiin allaalaa laali qaayin jiraa miti jaakura hoolaa bakka hoolaa eegu kanatti ijaazaa buufate. Wallah bisa ikulan fi jilli ko isa lama jidduu seente abaayaa kanaan jechuudha akkuma reef taaksii irraa dhufte. Akkuma reef taaksii irraa dhufte hin jiraa miti. Luka isaa lamaan jidduu seente suuraa ka'aran kabiraati firiyyaa isaati suuraa kaasaran na fakkaate jiraa zabaatii kana dhuganii kan ciisanii reef walti. Miskina wallah lukasaa jittutti bane hiriyyaan isaa ammoo kabuna dabbisaa ruuf jechuudha hiriyaatti dhufee bire walii keessummeessaa jiran jechaadha bar
Isiin mana madaamirraa ijaazaa dhufte. Kaameramaaniin ammoo kabiraati. Naabaluu diriirsaa waa'ee. galam solensa suteetu beeki. Naa baasu dide akka akkaawuntii saadaa misilaasee mul'isee fudhata jedhe. Naa baasu dide walna. Jara kamiin?
jiin ijoollee isaatiin beekan. beeku Gaaffii hanga liivii irra jiru. Aggaroo eeyyee aggaroo aggaroo eeyyee aggaroo akkamiin barfamte aggaroo. Ayeen shiyenee qimam. Naa jiraadhu yeneennaati.